Daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Haleellaa humnooti nageenyaa mootummaa qe'ee maatii qabsaa'aa Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwataniin maatii Haacaaluu Hundeessaa keessaa namoonni ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaa kanaan durbiin Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefame OMN odeeffatee jira. Kana malees hiriyyaan Haacaaluu Hundeessaas humnooti nageenyaa mootummaan ajjeefamuun ibsamee jira. Namoonni hedduun wayita ammaa kana magaalaa Ambootti ajjeefamutu dubbatama. Gama biraatiin haleellaa humnooti nageenyaa mootummaa magaalaa Awwadaayitti raawwataniin namoonni 8 rasaasaan rukutamuu jiraattonni OMN'tti himan. Daa'imni waggaa 10 rasaasaan ajjeefamuun ibsamee jira. Magaalaa Hararittis namoonni 3 rasaasaan dhahamuun jiraattonni himan. Magaalota Dirree Dhawaa, Kaarramillee, Qarsaa, Machaaraa, Qiroo fi kanneen biroottis mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Magaalaa Shaashamannettis muddama cimatu jira jedhu jiraattonni. Godina Arsii Lixaa Dodolattis uummanni hiriira mormii bahee jira. Namoonni rasaasaan rukutamanis hedduu ta'uu jiraattonni himan. Lubbuun namoota baay'ees darbuu ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa Oromiyaatti ta'aa jiru kana ilaalchisuun aangawoota mootummaa naannichaa dubbisuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoomne. Oduu gama biraatiin ammoo magaalaa Finfinnee naannawa Labuu jedhamutti gareen jeequmsa uumuuf gurmaan manneen jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Jiraataan magaalaa Finfinnee tokko yaada isaanii OMN'f akka kennanitti qaamonni gurmaan kunniin kondominiyeemii jiraattotaa seenuun saamichaa fi doorsisa geggeessaa jiru. Naannawa san poolisiin akka hin jirres ibsanii jiru. Kanaaf mootummaan hatattamaan akka isaan dhaqqabus gaafatanii jiran. Daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Haleellaa humnooti nageenyaa mootummaa qe'ee maatii qabsaa'aa Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwataniin maatii Haacaaluu Hundeessaa keessaa namoonni ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaa kanaan durbiin Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefame OMN odeeffatee jira. Kana malees hiriyyaan Haacaaluu Hundeessaas humnooti nageenyaa mootummaan ajjeefamuun ibsamee jira. Namoonni hedduun wayita ammaa kana magaalaa Ambootti ajjeefamutu dubbatama. Gama biraatiin haleellaa humnooti nageenyaa mootummaa magaalaa Awwadaayitti raawwataniin namoonni 8 rasaasaan rukutamuu jiraattonni OMN'tti himan. Daa'imni waggaa 10 rasaasaan ajjeefamuun ibsamee jira. Magaalaa Hararittis namoonni 3 rasaasaan dhahamuun jiraattonni himan. Magaalota Dirree Dhawaa, Kaarramillee, Qarsaa, Machaaraa, Qiroo fi kanneen biroottis mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Magaalaa Shaashamannettis muddama cimatu jira jedhu jiraattonni. Godina Arsii Lixaa Dodolattis uummanni hiriira mormii bahee jira. Namoonni rasaasaan rukutamanis hedduu ta'uu jiraattonni himan. Lubbuun namoota baay'ees darbuu ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa Oromiyaatti ta'aa jiru kana ilaalchisuun aangawoota mootummaa naannichaa dubbisuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoomne. Oduu gama biraatiin ammoo magaalaa Finfinnee naannawa Labuu jedhamutti gareen jeequmsa uumuuf gurmaan manneen jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Jiraataan magaalaa Finfinnee tokko yaada isaanii OMN'f akka kennanitti qaamonni gurmaan kunniin kondominiyeemii jiraattotaa seenuun saamichaa fi doorsisa geggeessaa jiru. Naannawa san poolisiin akka hin jirres ibsanii jiru. Kanaaf mootummaan hatattamaan akka isaan dhaqqabus gaafatanii jiran.